baay'ee dararamaa turanii haa ta'uti garuu wallaansa godhamaa tureef egaa isaan baraaruu hin danda'amne lubbuun isaanii darbeeti jira. Egaa Ababaach Gobanaa gara naannoo Salaaleetti akka dhalatan yeroo baay'ee irraa dubbatama. Maatiin isaaniis gaafa isaan daa'imummaa turanitti egaa umrii isaanii 11tti isaan gurgursiisuuf yeroo jedhan egaa hin fedhuu fedhii kee malee jechuudhaan naannoo sanii baqachuudhaan egaa bu'aa bahii hedduu jireenya isaanii keessatti arganiiti jiranii boodarra garuu ijoolleewwan haadhaaf abbaa hin qabne hedduu isaanii walitti qabanii magaalaa Finfinnee keessatti guddisaati kan turanii. Ababaach Gobanaa jalqabiidhaaf kanaan jalqabnuti meeqatti aan maalenya biraan baandaa qophofte. Dr. Kabajaa Ababaach Gobanaa dhalootaan gara Salaaleetti Giraar Jaarsoo aanaa jedhamu ganda torban ashee ganda jedhamu keessatti Shabala Abboo ka jedhamutti bara 1928 akka lakkoofsa faranjiitti dhalatanii umurii isaanii hedduu ijoollee guddisuudhaan kan beekamanii Mother Teresa Itoophiyaa jedhuuni Mother Teresa of Africa illee jechuu jalqabanii jedhanii Mother Teresaan tuni dubartii Hindiiti leegasii wal fakkaataa waan qabduu fi maqaa isheetiin moggaasanii kan amma argaa jirtan kun websaayitii kan dhaabbata isaaniiti. Ababaach Gobanaa immoo dubartii kana nama goota uummanni Itoophiyaa walumaa galatti irratti walii galu faranjiin illee dhaadheessitee addunyaa irratti biyya keessatti badhaasa guguddoo garaagaraa fi maqaa kabajaa guddaa nama argatanii umurii isaanii 85tti boqotanii jiranii leegaasii isaanii kaasuu dandeessa caa. Egaa namni kuniin umurii isaanii 85tti boqotan malee bara jiruu isaanii keessatti hojiiwwan gugurdaa hojjechaa turanii. Egaa akkuma duratti jedhee umurii isaanii 11tti maatiin isaanii gurguruuf gaafa jedhanii naannoo sanirraa baqatanii gara Bataskaana Gishan naannoo Wallootti garasitti baqatanii turanii. Naannoo sanitti immoo hin yaadattan taanaan bara 1980 keessa beelatu ture Walloo keessatti. Egaa garasitti gaafa imalanii turanitti daa'imni takka haatisii duutee ciistee jirtu harma gaafa hootu arganii. Egaa achi booddee gara hojii kanaatti akka galanis namoonni baay'een irraa dubbatu. Egaa san arguun nama haadha duutee ciistee jirtu gaafa daa'imni harma hodhu erguu caalaa baay'ee nama dhukkuba. Egaa kana hin dandeenye waan ta'eef daa'ima san dabalatee mucaa tokkos fuudhanii gara Finfinneetti deebi'anii egaa hojii tola ooltummaa kana ijoollee lamaan akka jalqaban waggaa tokko keessatti garuu ijoollee gara 21tti akka geessan irraa dubbatamaa. Egaa haati kun maal inni kan jedhamu yeroo baay'ee hojii kanaan wal qabatee maatiinis hin ta'uu dhiisii jiruu kan kee jiraadhu heerumii ijoollee godhadhuuti jiruu kan kee kan jiraatti wayyaa jechaan turanii. Garuu isaan immoo kaayyoo qabaa kaayyoon an dhaabbadheef immoo ijoollee maatii hin qabne guddisuudha bulchuudha jedhanii egaa maatii isaaniillee laddatti dhiisanii gara hojii kanaatti akka galan dubbatame Guyyoo. Yaa Dr. Kabajaa Ababaach Gobanaa gaafumisiin dhukkubduu hospitaal seente boqottee jirti jedhanii oduun gargar odeeffama turte. Doktoriin isii ammoo heerumsuun ciifti malee injaarree jedhanii dubbachaa turanii. Nam qulqulluu namoota lubbuu yaatiin biilafarra waan dansaa hojjette nami biilafa kulleen si faarsu ati doote gaafa lubbuun jirtu guddoo si faarsanii at least gaafa doote faarfamu jechuun sa'aatii ammaatti biilafarratti waan jajjabdu biyya nami midhaaniif walijjees buddeenaaf walijjees keessatti sadarkaa kan faarfamu waan jajjabdu namuun faaruu maltee fi jaartiin tun gan 80 guutuu ijoollee dhibbatamaa lakka millions ijoollee akkana tana ijoollee kan geettu walitti qabdee barsiiftee sadarkaa guddaan gahu ijoolleen isiin barsiiftee duuta sadarkaa guddoo gubbaa dhaqqaban jiraachuu isiin dubbatama. Kanaafuu goota nam waan gaarii gaaf lubbuun jiru hojjetee faaruu malaa fi faaruu namni faarsi ala immoo namni akkasii fuula rabbi duralleetti kabaja guddaa simatan abdii jenni qabna. Keessumatti ammoo Oromoo ta'uun isii guddoo nu boonsiti. Adoosiin nama am ganame ilaala ture miidiyaaleen Itoophiyaa guddoo wanni hin jenne miidiyuun muraasatti OBN faan laayivii dabarsaa ture malee isiin nama sila Mallas Zeenaawii faanuu gaafa warri siyaasaa akka itti faarsaniin beekta nam lafirratti waan gangaa hojjete faaruu guddoo malaa fi kireeditii dhibii miti waan maltuufiif tolchuufi qabanii
rabbi laf gannata lafa qulqulloota qubachiisin jenna maal jenna egaa Dr. Kabaja Abbabach Gobanaa hojiiwwan kunuunsa daa'immanii kanaan addattis magaalaa Finfinnee keessatti naannoo Burraayyuutti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa hin qabanii kana malees gara naannoo Burraayyuullee mana barumsaa akka qaban irraa dubbatama dabalataanis gara naannoo Birbirsaa jedhamutti lafa qonnaa kaarimeetira hedduu qabanii egaa oomisha qonnaa sanarraa galii argamuun ijoollee isaanii akka guddisanis hin dubbatama yeroo ammaa kana dhukkuba COVID-19 lubbuun isaanii haa darbu malee Abbabach Gobanaa yeroo dheeraadhaaf rakkoo dhukkuba onnee qabanii wal'aansa baqaqsanii yaaluutiin egaa hargansuu onnee isaanii kan teekkee godhu ammoo maqoxaxa to'achuu danda'u egaa maashina akkasii onnee isaanii irraa hidhamee akka jirus dhageenyee jirra kana malees manneen barnootaa lafa qonnaa dabalatee hospitaala haadholiidhaaf daa'immanii magaalaa Finfinnee keessatti naannoo Goonjaam Barandaa jedhamee beekamuttis akka qaban irraa dubbatama egaa namoota Abbabach Gobanaa guddisanii haadhaaf abbaa hin qabne garuu immoo Abbabach Gobanaa nama kana fuutee guddistee yeroo ammaa kana iddoowwan gurguddaa gahanii jiranii jennee namoota tokko gaafannee jiranii egaa isaan keessaa nam tokko nuuf eeranii jiranii atleet Alam Ashabbir nama jedhamtu egaa hangas mara beekamtu malee atleetiin takkas akka jirtu haa ta'uti garuu yeroo ammaa kana biiroowwan dabalatee iddoowwan biizinasii gurguddaa keessa ijoolleen Abbabach Gobanaa guddistee iddoo guddaa geessee jirtu biyyaaf dabalatee addunyaadhaaf hojii gurguddaa hojjechaa jiran akka jiranis dhageenyee jirra jechuudha. Abbabach Gobanaa Children Care and Development Association jaarmaa jedhamu jaarmaa kunuunsaa fi misooma daa'immanii jedhamu hundeessanii kunuunsa daa'imman haadhaa fi abbaa hin qabne kan warri irraa dhume orfaan warra jedhaman kana guddisaa turanii kanumallee dhaabbata fayyaa kadeessuun itti deessu hospitaala hundeessan qabanii dhaabbata qonnaa kan ijoollee kan ittiin sooranii fi galii irraa argatanii daa'imman itti guddisan qabanii kanneen barnootaa qabanii maqaa dubartii kanaatiin dhaabbilee hedduutu hundaa'ee mootummaan Itoophiyaallee akka gaarii ulfina kennee fi dhaabbilee lafa garaagaraa kennee fi jaarmiyaa kana jajjabeessaa ture ammallee itti dhufeeti jira sirna awwaalcha isaanii irratti illee qondaalonni mootummaa jajjaboo argamanii jiranii gara nama miiliyoona 1.5 jaarmiyaa kanaan fayyadamee rakkina jaraa ooree jedha gabaasi tokko akka agarsiisanitti nama miiliyoona 1.5 jechuun nama guddaadha nama godina tokkoffaa hin taabeetta godinaalee uummanni baay'een keessa hin jirre namooti akka kana addunyaa irratti very unique special jedhamanii kaa'uun danda'anii addunyaa irratti namoota guguddoodha warri jedhaman very selfless jechuun nama ofiin jiraatin nama jiraate fakkeenyaaf amma isaan maqaadhaan dandeessaa Mother Teresa kan Indiyaa kaasuu dandeessaa namicha Indiyaa kabiraa Mahatma Gandhi akka Nelson Mandela faa kan akka namoota Martin Luther King faa namooti kunneen olaaltu amma addunyaa qawweedhaan shiraan kan kanaan namooti baay'een gootummaan isaanii ka'uu keessatti warra nageenya araaraan nama gargaaruudhaan dhiifamaan jaalalaan goota ta'anii addunyaan isaan faarsuudha soft power jedhanii waan akka kennaa akkasii faranjii soft power jettiin soft power jechuun jaalalaan nama moo dhiifamaan nama moo soft heart onnee qulqulluudhaan nama moo jechuudha waan akkasiiti namoota akka kanaa maqaa gaarii horatan muraasa addunyaa irratti maqaan isaanii immoo baay'ee guguddaadha badhaasota akka nageenya warri argatan warra akka kanaati Nobel Peace Prize akka carraa bara kana badhaasa kana kaasutti itti goon viral malee namoonni hojii tola ooltummaa akkas irratti hirmaatanii turan kan akka Mother Teresa kan Indiyaa faati egaa Nobel Prize kanas fudhatanii akka jiran hin himama egaa Abbabach Gobanaa waldaa kunuunsa daa'immanii Abbabach Gobanaa Agoo Hilmaa jedhamus egaa yeroo ammaa kana hundeessanii hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jiranii akkuma teettee namoonni miiliyoona 1.5
shan ta'antu achi keessattis irraa fayyadamaa jiranii namoota hedduufillee carraa hojii uumee jira dhaabbanni kunini yeroo ammaa kana garuu maaltu jedhamaa jira egaa namni kun namni hundeessituu yeroo jalqabaatillee namni Ababash Gobanaa yeroo jalqabaatii fi waldaa kunuunsa daa'immanii haadhaaf abbaa hin qabne yeroo jalqabaaf Itoophiyaa keessatti hundeessanidha garuu leegaasii isaanii itti fufsiisee yeroo ammaa kana namoonni hedduun hojii wal fakkaataa biyyisan keessatti hojjetaa jiranii namoonni amma maaltu jedhamaa jira egaa lubbuun isaanii darbee dhaabbanni isaanii kun dhaabbachuu danda'a ijoolleen amma isaan guddisaa jiran kunniin maal ta'uu jedhanii namoonni irraa odeessaa jiranii haa ta'uti garuu bara jireenya isaaniitti Ababash Gobanaa ana qofatu hojii kan hojjetaa osoo hin jedhini akka dhaabbataatti dhaabbata strong ta'ee dhaabbateedha namoonni hedduun hojii kana irratti hirmaatanii hojjetan isaan maqaan isaanii akka malee isaan jalatti namoonni hedduun akka jiranis hin dubbatamu waan ta'eef egaa dhaloonni ammaas hojii fakkeenyummaa egaa lubbuun kan kee darbees maqaan kan keetti faarfamu akkanaatti hirmaachuun kun hagam fakkaatas kan jedhu akka kaafiitti ka'aa jira jechuudha. Leegasii isaanii hordofee dhaabbileen garaagaraa karaa mootummaa karaa dhuunfaa maqaa isaaniitiin hundaa'e baay'eedha. Fakkeenyaaf amma yuunivarsiitii Salaalee kaampasii tokko maqaa Ababash Gobanaa kaampaas mooraa Ababash Gobanaa akkuma Jeneraal Taaddasaa Birruu fa'aa moggaasan maqaa isaaniitiin moggaasanii jiran na yaadadha. Waggaa tokko dura garas deemnee yaadatta. Dooktireetii kabajaallee yuunivarsiitii Jimmaatiin natti fakkaata kan kenneefi leegasii isaanii haaluma kanaan itti fufa karaa instituushinii karaa namoota dhuunfaa karaa dhaabbilee ijaarmee garaagaraa jechuudha. Yaa sirni awwaalchaa Dr. Ababash Gobanaa har'aa magaalaa Finfinneetti ta'uu jira. Achirratti Oromooleen fardeeniin baatee awwaala jaartii kabajamtu tana laf dhugaa gaggeessuu jiranii. Rabbiin madhamaatii akkasumas ijoollee siin guddis uummata Oromoo uummata Itoophiyaa nama qulqulloota jaalatu cuuf waliin jiraatiin jenna. Obboleettaan dabala. Egaa guyyoo egaa akkuma jetteedha egaa namni kun amma lubbuudhaan darbanii jiranii maatiiwwan firoottan isaanii hundaa fi gama sagantaa odeessaalee kutaa keenyaatiin jechuudha. Jajjabinas ni hawwuu barbaanna hedduu galatoomii jitu. Egaa dhimma keenya ittaanuun immoo egaa dhiheenya kana rakkoo biyyattiin keessa jirtu keessumaayyuu waggoottan sadan darban asitti jechuudha. Namni du'ee badee oduma akkas jedhamtu egaa dhagahamaati jirti qondaaltota mootummaa dabalatee egaa manni murtii bilisaan gallakkisee boodas manni namoonni biraa qaamni biraa jechuudha gara hidhaatti yeroo deebisu dhagahaati jirra namoonni hedduun isaanii immoo bakka buuteen isaanii dhabame hedduutu irraa haasaamaa jira waan ta'eef ni waan xiqqoo achirraa jennee dhimmattan nutti dabarru guyyoo. Yaa akka waliigalaatti ammaan tan namooti baay'een odeessaalee nu dhagaanu kan fuul nu beekan keessaa yeroo baay'ee namooti hidhamuu namooti jeefamuu namooti dhabamuu guddoo nu barreessaa turani nulleeni oduu ta'uu ifta jirtu waan akkasii ilmi namaa foolisiin qabdee dhabamsiisu ilmi namaa ajjeesanii waraabessa faan nyaatee argamu maatiin bakkinni inni jira dombeenne jiyoota waggaa falaakkobsiisu sadarkaa sun gubbaa dhaqqabne jirra international law bariitti cabe cacaacabee jirra Itoophiyaan sadarkaa kanatti biyya kuftuu ilmi namaati diin taate bineensi nam nyaatu mootummaan nama bineensa sadarkaa kan gubbaa dhaqqabu keessatti namoota hedduun agamma badanii eesbuuteen isaa dhabamuu dhadhaga'uu jirra hagariin duuf jireenyallee atleast namni tokko beektoo qabame seera jala oole seera biyyattii maal jedha seera maquma qaban malee Itoophiyaan seera hin qabdu seera illee hin bultu namni tokko qabame naan sa'aata 48 keessammaa murtii dhiyaachuu qaba maatiin isaa yookaan dhalariyyaan isaa bakki inni itti dhanbeekuu qabdu waan jedhanii jira. Itoophiyaa keessa konstitushiniin wanni dhaniin jirtu akka biyya Ahmaditti fedhe akka biltsiginna kaadireen humni qabdi itti fedhe barhama hamaatti irra qaba kun baanani namoota hedduun dhabamuu dhaga'uu jirra hedduuleen kaduwanii amma ani nama akkatti dubbadhuu fi addaan baafne reef nama gabbaaftee televezyiinii gubbaan keetu eenyummaan isaanii hin beekam uura Oromiyaa kan bakka hedduu yaatee reef nama lafatti arganii footoo kaasanii nu bira erganii waan akka malee sammuu nama jeeqaatti ta'uu jira Oromiyaa keessatti. Kan jiituudhaaf suura kenne keessaa tokko kan mucaan Booranaa mucaan kun Booranaa maqaan isaa eenyu Gumii Sirrachoolee gaa'eqoota jedhanii waa'ee uummata Booranaa fi rakkoo naannoo kibba Oromiyaa jirtu kana barreessuudhaan beekamaa mucaan kun tibbana achi buuteen isaa dhabamee jira. Mucaa kana kan qabee poolisuma nageenyaa naannoo sanaati. Egaa amma Itoophiyaan namooti tokkoffaa mana murtiitti dhiyaatanii wabiidhaan ba'anii kan bakki buuteen isaanii dhabamee jira kan akka eenyu mucaan yuunivarsiitii Jimmaatti
Firii Jawaar Mahammad Diksisoo fa'aa kan isa fakkaatan poolisiin manni murtii bilisa jedhamanii bakki poolisiin fuudhee achi buuteen isaanii kan dhabaman jiranii qe'ee keessaa immoo butamanii mana murtiitti osoo hin dhiyaatiin achi buuteen isaanii kan dhabaman lakkoofsan qabanii Itoophiyaa walumaa galatti immoo adda Ababaayitti immoo kan rashanaman jiran mandara keessatti kuni kibba Oromiyaatii fi lixa Oromiyaa keessatti deeyilii waan oduullee ta'uu bira darbee just hedduu lakkoofsaan ibsuullee kan hin dandeenye baay'eetu jira mandara keessa kan uummanni deeyilii nu barreessaa jiru. Itoophiyaa walumaa galatti namooti dhoksaadhis karaa ifa ta'een adda Ababaayitti ajjeefamanis baay'ee ta'anii walumaa galatti biyyi sun biyya military state biyya waraanaan bultu taatee jirti. Civil administrationiin faayidaa dhabee caasaan siviilillee hiika dhabee bakka itti jiru manneen murtii faayidaan qabu. Caasaan nageenyaa akka barbaade si godha caasaan poolisii akka barbaade si godha. Sanaaf boqonnaan kun yoom akka cufamu beekuu baannullee wanni amma deemaa jiru is not easy. Karaan ittiin mootummaan namoota tiriit gochaa jiru very irresponsible. Sanarraa dubbadhaa waan nu jedheef uummanni irra deddeebi'ee waan kana dubbanna jechuudha. Yaa ilaaltu yoo seera fuudhu mucaa kana ani qaamaan fuul beeka. Qeerroo ganam turte keessa mucaan kun nam tokko qeerroo Oromiyaa ta durii wayyaanee raaftee biyya baafte keessa nam tokko yeroo torba oli hidhame. Gaaf tokko nargee seena sanatti ma ture yeroo torba oli manidhaa ture eegee abii dhuf callaa yeroo lamu sadii hidhame. Karchallee maanii sanqallee amboo bakka geessanii hin qaban mucaa kana. Gareeni opiniyoon tuni wayyaanee waliin ilmaan Oromoo fixxisuuni maqaa taaddisootiin warqaan gadhiisanii is qabatanii ambootti ergan in haaromnee naan jedhanii in haaromnee achi akkam haaromsi haaroma ofii haaromuu hidhiis uffatan ofirraa qabu uffati cufte irra ciccitee jechuudha. Mucaan kun ijoollee areeroodhaan areeru gar booran gara areerooti haadhi isaa yeroo dabre jaarolee tokko waliin armatti sana agarsiisaa turre miti. Haadholii lama tokko haadhi isaa. Yaaballo baqatee areeroo boorana baqatee gujii dhaqee gujii gul dhufanii dhanii in baqatee adaama dhufa in baqataa finfinnee tura hordofanii maalam wani taargeet godhanii dhaniif abbaan fedhoodhaan inni afaan hin qabatu feesbuuk kumtan irratti firii eebelu namumaa faayit tolcha diinummaa dhibiin qab ijjechaan adda kan akkatiin jiru mucaa kana immoo parpasli warriisis kaadiroot godin booranaati jechuudha kaadiree godin boorana maqaa isaanii gizeef miidiyaa irratti yaamnu yoo inni kaduu taatellee maatiileen akkasuma jechuu jirti yoo hajjeessan taatellee yoo waan dhibi harra godhan taatellee qaama mucaa keenya jees waan beennuuf nulleen karaa dandeenyuun taargeet goon waan jedhan kaasuu jiran kanaafu sadarkaa kanatti ilmi namaa ani si saalaffachiifsi dhuga dubbachuu fi opiniyoon ceera fokkoo warra ceera fokkoo hin qabne warra namummaa hin qabne warra ilmi namaatti naasuu hin qabne akkas godhee explain godha. Kanaafuu ilmi namaa warri jeeftan seeraalleen itti gaafatamtu guyyaan itti gaafatamtan ammoo dhiyoo jiraadha akkasumatti. Egaa amma kana fakkeenyaaf kaasne malee guutuu Oromiyaa keessatti iddoowwan garaagaraatti haalli wal fakkaatu keessa hawaasni akka jiru dhugaadha. Egaa yeroo baay'ee namootni naannoo sanitti waan odeeffannoo isin bira jiru suuraadhaan wal qabatee maqaadhaan wal qabatee iddoo wajjin information nu ergaa yookaan odeeffannoo nu biraan qaqqabuu dandeessan isin jennetti turre. Egaa yeroo amma kana hawaasni illee waan abdii kutate fakkaata. Namoota siviiliyaanti ganda keessa jiru dhiisiiti namoonni gurdaanu biyyattisan keessatti siyaasa biyyattisan keessa hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jiran eessa jiranii kan jedhu gaafa laaltu egaa hawaasnis kanarraa ka'ee waan abdii kutate fakkaata. Egaa odeeffannoo qabnuun kanumaa kan akka fakkeenyaatti kaasuu malee. Siikaasa akeekni warra kanaa Itoophiyaa haaraa Itoophiyaa guddittii ijaaruudhaan beekalii kan namni itti gaaga'amaa jiru lammiileen nagaa kakaleessa warra kana barcumatti fideetti nyaatamaa jiran akeeka yookiin kaayyoo Itoophiyaa guddittii ijaaruuti. Itoophiyaan guddittiin tun immoo Itoophiyaa akkamii akka taate argaa jirra. Itoophiyaan ijoollee nagaa ijoollee uummata cunqursamoodhaa fi sagalee ta'an ijoollee dhugaa uummataa lallabanii yoo ta'an warra kanatu diina Itoophiyaa yoo ta'e Itoophiyaa akkamii akka ijaaraa jirtu uummati Oromoo judge gochuu danda'a faraduu danda'a. Warri kun baduu qabanii jedhanii yoo murteessaa jiran ta'e we'll see eenyu akka ittaanee Itoophiyaa keessa jiraachuu malu waan arguuf jirra jechuudha gara fuulduraatti. Anyhow Itoophiyaa jechuun nama akka ta'e namni hubachuu qaba. Itoophiyaa jechuun namadha. Akka Oromootti we are part of Itoophiyaa.
majoritiin uummata kanaa uummata Itoophiyaa ijaare jechuudha. Nama akka Abbabach Goobanaa fa'aa jechuudha Itoophiyaan akka ijaaramte. So uummata kana fa'aa diina godhattee Itoophiyaa akkamii akka ijaaru maltu we'll see. Yeroo itti aanu ilaalla jechuudha Itoophiyaa. Ariifannoo ta'anii guujjiran karoora sun ka ta'u malee jecha afaaniin kan jedhani malee opdiyoon afaan waan afaaniin odeessisu malee bilchaginnaan akshinii si argina jirra beektaa. Misoomni haasofta akkuma yeroo dubdobba misoomni haasofta barbadeessuu jirta qabeen uummata badhaadhinni haasofti uummati beelaan dhumuu jira millions beela'uu jira nageenyu haasoftu Itoophiyaan Horn of Africa ta'uu jirta gartee warra dhugaan afaaniin baane qabarsanti dhibba keessa kumsoof warra akkanaatiin waan jirtuu fi Itoophiyaa duusii ariifachiisuu jiran Itoophiyaan qara bobbostee loon uqqatanii duugaan hin jiranii miti loon uqqatanii duugaan yoo umni isaanii malee baleetti kan dhaqatanii duun isaanii dhibba Itoophiyaan du'aa ariifachuu jirti jechuudha. Ilmaan nama immoo ilmaan qulqulloota expensive taate dhuga dubbachuuf naannoo suni waan ta'eef mucammaan tampichar gubbaa keessuun opdiyoo godin boorana keessa burraaxxee midhaan nyaattee raftu suni opdiyoo midhaan nyaattee raftu furushka namni buddeen nyaattee raftu loon qotiyyoo callaa midhaan nyaattee raftu warra qotiyyoo sun cufir jiraa dheerrega mucaa kayyoo hajjeessan taatellee uummatatti himuu qaban kan qofaa miti ijoolleen Oromoo guyyaan dhaga'uu jira bitta Mahammad Deeksisoo fudhachuu dandeenya bitta bakka Shimallis Abdiisaa ta'utti jalsis foora caalu hundeessa waan jedhani dargaggeessa tokko dhabamsiisanii sadarkaa sun irratti tapha opdiyoonii agfeet lubbuuf keessa dhowwuuf yaaluu dandeetta. Feer ta'uuf hin dandeettu yeroo tokko waan mootummaan hojjetuman dubban maaliif mootummaa qof qeexxuun hin jedhan fakkeenyaaf mootummaa qof hin kennu waan mootummaan hojjetin hojjanna garuu garee maafiyaa akkana tan akkam sadarkaa kamitti tatin jechuun namummaayyuu keessa warba'ee ati akkamitti dhugaa warra dubbachuu dandeetta jechuudha warri nama okkaamsu warri nama ajjeesu warra obboleeyyoo walirra fixe warra darbu gartee waan jajjabdu kee jira cufaafiyyuu almaanii wal qabsiisi gara yaadannoo madheenya kanaatiin ajjechaa caalutti wal qabatee guyyaa wareegamaa waggaa tokkoffaasaa kabajamaati ture guutuu Oromiyaa keessatti waan ta'e yaadattanii tishartii isaa maaf uffattan kan jedhu egaa dargaggoonni hedduun isaanii iddoowwan garaagaraatti Arsii Lixaa Harargee iddoo guutuu Oromiyaa keessatti jedhu haala jechuun danda'amu Amboo biyya dhaloota isaatti dargaggoonni hedduun isaanii sababa tishartii maqaa isaa ofirraa qabu maaf guyyaa isaa yaadattan jechuudhaan egaa poolisiin hidhuun isaanii ni yaadatama egaa odeeffannoo jiru simbiraan qaqqabuudha haffi haaluma ulfaatu egaa guyyaa har'aa jechuun guyyaa kibxataa guyyaa odeessaaleen kun simbiraan qaqqabaa jiru dhaddachi Jawaar fa'aa taa'etu ture dhaddachi kun maal fakkaata maaltu adeeme kan jedhu simbiraan ga'uuf taana galmee himannoo obbo Jawaar ilaalchisee beellama waxabajjii 21 taa'ameen jechuudha egaa obbo Jawaar Mohaammed obbo Baqqalee Garbaa Hamzaa fi Dajanii Xaafaa dabalatee egaa jechuudha galmee san jedhat namoonni jiran namooti akka dhiyaataniif waamichi godhameef ture yeroo asiin duraas yeroo lammaffaadhaaf jechuudha mana murtiitti dhiyaannu manni murtii wanti nu godhu hin jiru furmaan nu kennu hin jiru namoonni asiin duraas manni murtii bilisaan galaksii ture poolisiin irra deemuudhaan hidhatti galchaa jira waan ta'eef wanti mana murtiitti deebinuuf hin jiru mana murtiitti dhiyaannu jedhanii egaa beellama guyyaa har'aa hafuu isaanii dubbatamaa jira. Jawaar fa'aan obbo Baqqalee Dajaneen fa'aan xalayaa kana barreessanii jiran xalayaan kun garagalchisaa mana maree bakka bu'oota uummataa koomishinii poolisii federaalaa koomishinii poolisii Oromiyaa akkanumallee mana murtii waliigalaatii fi baalangaa federaalaatiif garagalchisaa kan barreeffame kan isaan jedhan irra deddeebiin dhimmi keenya amma waggaa guutanii jiran beeki waggaa tokko keessatti murtii tokko malee mana hidhaa keessa jiru. Wanna kana wal fakkaatu immoo lammiilee nagaa akkuma irra deddeebiin kaasaa turre odeessaa kana durallee kan kaafne wabiidhaan mana murtiitti gadhiifamanii poolisiin ukkaamsee achi buuteen isaanii kan dhabaman lakkoofsan qabanii manni murtii bilisa jedhanii poolisiin ukkaamsee mana hidhaa uummati quban qabne kan maatii isaanii quban qabne keessatti dararamaa jiranii kanaaf mana murtiitti dhiyaachuun keenya kanaaf yoo nu saaxile malee hiikaan inni qabaachaa jiru waan hin jirreef mana murtiitti dhiyaannu at least waggaa 2 haga 5 gidduutti akka mana murtiitti dhiyaanna jedhanii mana murtiitiif akkanumallee jaarmiyaalee dhimmi isaan laallatu kanaan garagalchaan barreessanii fi jiran jechuudha. Yaa aadum guutuu fi jaarmiyaa kanaaf waraqaan kun barreeffame malee jaarmiyaan sun UN gaafiin tante tokkoffaan imma marii bakka bu'oota uummataa maanii kan faqabaa miti maanii marii bakka bu'oota uummata Itoophiyaa kami paarlama seer maleessa hawagajja beekamtuu uummata malee bulchuu jiru gartee garee 547
taraftee harka baasuu callaa hojiin isii sunuma hiika dhibii hin qabdu jechuun humnallee hin qabdu hiikaallee hin qabdu uummata Itoophiyaatiillee faayidaa hin qabdu. Anam decisionin Jawaarfaa excellent jedhe fudhadha dhuga dubbachuuf jechuun Itoophiyaa keemmanii Itoophiyaa keessa maali three organs of government wanni dhadhin jirtu legislative executive judiciary afaanumaa fi odeessuu fi yoo fayyadaman malee hin jirtu Itoophiyaa keessatti witta bara wayyaanee seena keessatti ati namiite namni murtii gadhiisedhan gareen dhibiin al dhaabatte sibutti taanaanii dhageettanii beektu seena keessa waan akkana taateen beekti. Bar wayyaanee dhageettanii beektu waan akkana namni murtii bilisaan galakkis balbal irratti eeganii gareen shiftaan dhibiin buttee deemtuun laal wasitti man murtii dhiisu uummati Oromootiif uummati biitana guutuma murtii dhiisi karaa nagaatiin qabsaa waan jedhe abdii kutee duun bosona galee jechuudha. Waraan bilisummaa Oromoo waliin uummati maaliif collaboration uuma? Look dargaggeessi waraan bilisummaa Oromootti godaanuu jiru lakkoofsa hedduun godaanuu jiru man murtii haq biitan irra haq dhabeet bakka inni dhamtaa inni jeefamtaa maani dhamtaa kanaafuu fulaman teettettiin doo qawwee qabadhe du'aa itti uura galtaa jechuudha. Kanaafuu garee akkana tanana ani indoomi yoo ronginatti hin ta'ini dargaggeessi Oromoo harka warra kana seenuu qab jedhee nama jechuun warra akkana lafaa seerii jirbeetta warra kenna jedhanii poolisiin dhuftee dhaabsiif harka kennata. Garee squaidi maafiyaa gartee tabuttee si jeeftu bosona si darbitu ta'iitoo mani murtii gasilakki si buttu gareen akkasi shifta yoo qawwee qabaattu ofirra dhoorta yoo qawwee hin qabaan hin baqatta waraan baangaallee waan qabduun ofirra dhoorta fataati malee abdiirra dhabde jechuudha abdiirra dhabda okay poolisii bittoonni dhufettiin si barbaannaa siin jedhe buldeem harka itti kennite maaliif seer kabaja seeraan jeeyina godhan suniin wanni na jedhaa yaadda warra immoo daba ganga namatti hojjetu akkamitti nama murtiidha xiiqqan qabdu yusi Jawaarfaan yoomnaan dhiibanii deemsisan ka deemanii malee hiikkan qabu mani murtiilleen hiikkan qabu humni hin qabdu bakka daanyaan tokko yookaan abbaan seera tokko ka konfidensiin dhuga muriin jiru saate amma cuuf 4 kiiloo irraa biyya Ahmad sodaachisaa jechuudha. Itoophiyaan seera hin qabdu paarlamaa hin qabdu maan hin qabdu nam tokkoon bultii jechuudha. Tanaaf akkanumatti garbaat wallaaltee jaanjooftee sadarkaa biyyummaa keessa baatee maal jechuu dandeetta dirree Talibaan faan kee durraaqan. ISI Sooriyaa taatee jirti Itoophiyaan Sooriyaa oliin jirti Itoophiyaan hin sababina Itoophiyaan Sooriyaa gad kuftee jirti. Kanaafuu lafa akkasii keessatti qabatanii fagatiin si baanoo si jeesan. What is your guarantee? Fakkeenyaaf murtii si geessina dhani gareen tun garee maafiyaa. Gareen ilma hiyyeessa daa'imman 17 oomuun beena addabaabaayii baaftee jeetu hajoollee didiqqoo baaftee bosona gattu warra siyaasa keessatti caana influence nurra godhe sababni jeenneef hin qabdu jechuudha. Kanaafuu Israa'el. Egaa Jawaar Baqqala dabalatee namoonni biroo isaa wajjin jiran jechuudha. Egaa mana murtiitti dhiyaannu jedhanii egaa dubbachuu jalqabanii yeroo baay'eedha. Yeroo lama immoo xalayaadhaan barreessanii mana murtii kanaaf barreessanii jiranii yeroo ammaa kana immoo xalayaa barreessanii mana murtii qofaaf osoo hin taane garagalcha isaas dhaabbilee garaagaraatiif akka galuudha. Egaa xalayaa kanarraa kan hubachuu dandeenyu. Egaa Jawaar Faataa Silduras maal jechaa turani hidhamuun kenna biyya saniif tasgabbii nagaa uummataanaani qisaasama qarshillee qisaasama yeroollee hin barbaachisu nutti murteessaati mana dhaataa'uudhaaf qophiidha jedhanii jiranii. Egaa yeroo ammaa kanaas dhugaa jirtu waan hubatan fakkaata. Kanaaf ejjennoo isaanii xalayaadhaan beeksisanii dhiyeenya kanas yaadattan taanaan guyyaadhuma muraasa dura jechuudha ajjechaa Hacaaluutti wal qabatee namoonni 3 murtii malee taa'anii turan isintu ajjeesee maqaa jedhuun egaa Xilaahun waamimmoo Xilaayaa jedhani isa dabalatee namoonni 2 isa wajjin jiran egaa manni murtii balleessanii jirtanidhe murtee adabaa irratti dabarsuullee himamaa jira. Haa ta'uti garuu namni gaafas Hacaaluu bira turte haati warraa isaallee dhugaan jirtu Hacaaluu waaqaa fi intaltana bira jira jettee haati warraa isaallee dubbattee jirti. Egaa dubbii kana ladditti kaa'anii manni murtii hanga amma faayiliin isii cufaa akkuma jirutti ta'a kan Laamroot Kamaali warra sadan kan irratti garuu murteen darbuu isaas dhageenyee jirra jechuudha. Yaa jechuun waan dhimma Hacaaluutiin wal qabate adookhiyya justify le godhuu hin dandeenyu. Maatii Hacaaluu caalaa gad baanee waan Hacaaluu dhugaan as jirtannee dubbachuu hin dandeenyu. Garuu dhugaan Hacaaluu gisee kum tokko ayi dubbanne walum qabsiisuu fennaa dhugaa Hacaaluu dhiisi dhugaan nam hidhamee harka garee Abiy Ahmad jiru garee squaidi maafiyaa suni jiru in galaaytanii yaadina dhugaa Hacaaluu dhiisi. Hacaaluuni yaa nyaattee rabbiin lubbu sagannatatti qorqoratu malee
warrumo jiru kanaafiyyuu sodaadha yeroo dabre waan tatte jecha kan guddoonatti tole Jawaar Mohammad farakoo miitana Jawaar Mohammad faa OMN faa Shanee faa TPLF faa jedhan Shanee hadhanii akka baana Shanee baanan ofirra baasan maqa kanaan nama hedduu fixan TPLF Jawaar Mohammad dhagalchan OMN fa cufan kaafaa waabaa mormitoota Oromoo cufayyoo hidhaa guuran TPLF wallolanii TPLF tumte baqatte galte akkanaa miti yaa yaalle bitta waan cufa yaalle rakkoon Itoophiyaa jirtii yookaan taate rakkoon Itoophiyaa biltsiginnaa birjirt biltsiginnaa illee keessa Abiy Ahmad tokkochi matasa kanaafuu garee maafiyaan tun tolaan taate umnaan agisiin hin buqqayin Itoophiyaa keessatti nageenyi hin jiru ilmi nama kabajaan hin jiraatu warri hidhama qin argatu warri dhugaan isa argamuu hin dandeettu jechuudha. Kanaafuu hiikkan qabde jechuudha hiikkan qabda abukaatoti seeraallee wanni siin dhammaatuuf hin jirtu yeroo tokko Oromoo na saalfachiifte keessa Oromoo beekta sammuun nama kun rabbiin gizee nama makkinnitti nama hin beek malee Oromoo tirti saalfadhu jira warra Oromummaa isaaniitiif beekta saalfachiisa kan sadarkaa Oromummaatu hin guutanetti ati shakkitu jira beekta halkanii guyyaa daa'imaa sobamanii agyoomii dhadhaananii rafisan. Kanaafuu uummati Oromoo tokkummaan ka'ee qabsaa'ee dhugaa warbeef dhugaan isaa kidaltu warmani dhaajiru kabajaan akka baan tolchuu callaa garee warqaan irratti dhiibba'uun kamu waliin dhaabatanii garee maafiyaa tan agu firran geggeessin yookaan adabiin qabachiisin Itoophiyaa keessa hiikan qabdu tokko. Sirni kun xiqqoo sirni kun badoomni isaa beektaa amma gaafa durii military state jedhe duratti yani military state yuu jettee ibsuu hin dandeessu beektaa amma dargii military state tureemi mootummaa waraanaa ture garuu namoota dababaatti gaafa rashan maatiin isaa hin beekaa even gatii rasaasayyuu kaffalisiin jedhamaa ture abiyootaa ermijaa yookiin tarkaanfii abiyootii irratti fudhanne jedhanii gaafa Haile Sillaaseen turellee General Taaddasaa Birruufaa manuma murtiitiin irratti murtaa'ee Maammoo Mazammil faa gaafa fannifaman mana murtiitiin irratti murtaa'ee fannifaman. Warri kuni garuu yookiin kaayyoo maalii akka qaban kan siin galle yookiin maatiin hin beeku nama ajjeesanii yookiin manni murtii siin himu yookiin poolisii sitti himu beekte. Civil administration yookiin bulchiinsi siviilii ka jedhamu amma caasaanii gandaa jiraami ka jechuun hojii bulchiinsa uummataa ka hojjetu. Warri sun amma aangoo tokko hin qabani beeki aangoo hin qaban aangoon qabanii qofa osoo hin taane warrumti nageenyaa kun immoo quba waliin qaban. Kan poolisiin Oromiyaa murteessa poolisiin Finfinnee waan biraa irratti murteessa kan poolisiin Finfinnee ajaje poolisiin Oromiyaa murtoo biraa irratti dabarsa beekte. Kanaaf caasaan mootummaa ka siviilii inni yaayyuu faayidaan qabu kanumti nagaa fi poolisii jettu kun immoo quba waliin qabu akka diigametti yaadaa jiran. Egaa dhimma kana goolabnee gara kaanitti ce'uudhaaf egaa manni murtichaas iyyannaa hidhamtoota siyaasaa kanneen erga ilaalee booda jechuudha adoolessa 21 bara 2013tti bulchiinsi mana hidhaa Qaallitti hidhamtoota siyaasaa kanneen akka dhiyeessu ammas ajaja dabarsee jira. Egaa waan itti aanuuf ta'u waan mul'i agarru ta'a. Yaa ajaja mani murtiin dabarse. Ajaj Abiy Ahmad bakka amma Abiy Ahmad namani dabarsedhan ya maqaaf mamurtii kabaja akkasiin kenninaaf they can't be jechuun mamurtii ta'uu danda'a warri sun jechuun bakka siileen jiraachuuf akkasum gooti Itoophiyaa keessa poolisii bitta abbaa seeraa hidha wanni privilege inni qabirra mul'ata hudduu dhiita abbaa seeraa iti jechuudha mee gaaf guyyaan dhufe warri dhamelleen hin ba'a kadabanya tamellee naqisan ba